Anjino Romia Digala Fikia Bia Bakia Anquania Yaskirtu Yeswanu Bikumena Yimale Lilatan Yalayat Bezina Nikikir Wapapach Yandamet Waliza Amalai Natiswa Ashama arkafune akkam jirtu ordoftoota obsiitu nageenyi badhaadhaa fayyaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo nageenyi waaqayyo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu annagaa kooti galata isaa babbadee jira viidiyoo dachaan jiru sammuna kanaaf jechaan duruu kanaaf badee isin jedha ordoftoota kiyyaa warroonni mana kiyyaa faaraa taatan subscribe godha warroonni kun like comment yaada keessaniif barreessuu hin irraanfatina isin jedha Wada dandeessan immoo share godhaanan nagargaara isiniin jedha. Arra maalan qabadhee isinii dhufe isinitti fakkaate wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru samuuna kana wanta argamaa jirus wanta dhagahamaa jirus jechuudha. Waa'ee wantiyaa namni hin beekne hin jiru yeroo umrii 14tti ilmoo argattee qormaata hedduu keessa dabartee waaqayyoon immoo gargaarii bokkaa gaarii jirti jechuudha. Yeroo isheen rakkattee boochusan namni wajjin hin boonye hin jiru, namni hin gaddine hin jiru, namni ishiif hin mararan hin jiru jechuudha. Maaliifiin daa'imummaa isheetitti qormaata hedduu argite waggaa 5 kaasee tanan qormaata hedduu argite seenaa ishee namni haga dhumaa dhaggeeffate baay'ee nama mararti garaa nama nyaatti. Waaqayyoon immoo waa hunda san keessaa baasee arra rabbiin gargaaree bakkee gaarii jirti. Micayyoon tuni boo'icha san gadda san keessaa baatee amma kana kofaltee taphattee sirbitee yoo gammaddu kana maalumaaf inaafan nama tokko garaa gubee maaluma balleessitee maa gammaddeedhamoo micayyoon tun umurii ishii guutummaaf hin boo'iniidhamoo namni keenya abashaan dhugaa rabbii kanan taajjabee kanan argee namni keenya yeroo rakkatee fi yeroo ati duute si mararama malee jireenya irratti waliif mararamu haala akka ta'e hin beeku. Maaliif dhugaa rabbii maaliif akkana wal goona maaliif gufoolitti taana micayyoon tun ganaa dhagaattee taphattee tun quufne waaqayyoon gargaaree ishiinu gammaddee fuulli ishii ife ilmoo ishii guddifachaa kolfitee yoo taphattee gammadde maaltu isaan yakke maaltu isaan dhibe warroota hin gargaarine warroota ishii duukaa dhaabbatin irraa kan micayyoo tana inaafadhaan jibbiinsan maa gammaddee maa kufattee maa uffattee bareedidhaan waan hunda irratti raawwachaa jira jechuu tan taane gufuu waan jechuu tan taane itti darbatanii sammuu ishii tuqaa jiran jechuudha. Garuu ishiin masmaan qabdu dhagaan jirtu dhugaa rabbii baay'ee itti gammade baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee na gammachiiste. Maaliifiin micayyoon tuni jechuudha. Namni qormaata harkee jechoota namaatiif bootaan qabu. Ofirraa kaasee jechuudha beekan rakkina guddaa keessa darbee nasqee jechoota abbaan feetu waan feetu sonaan jedheetini innaa maal isinitti fakkaate namni keenya garbi namni keenya yeroo namni du'ee fi yeroo namni rakkatee karaa irratti kufee kanumaa namaan goones namaan mararama kan namaa godhus mararameet waa namaa godha jechuudha. Garaa walii laafummaan rakkina keessatti bichaa maaliif ta'e yeroo nu gammanne maaliif namni tokko nama wajjin hin gammanne namni yeroo rakkina koo jedhee hidhinaaf xuuxuu gizeenan immoo jijjiiramee bakkee gaarii ga'ee gammadee kolfinatti miqqanyaa'u nama jibbuudha dhugaa rabbi. Amma micayyoo tana jechoota hin taane jechoota ishiif hin malle ishiin ilmoo ishii guddifachaati kan kolfitee taphat ishii bichaa miti miidiyaa kana kan fayyadamaa jiru kan ishii oli jaarsolee jaartiin umurii kan ishii caalan hedduu jira kan miidiyaa kana fayyadamaa jiran. Micayyoon tun immoo namaa gadii miti dhugaa rabbi eenyu olis miti namaa gadis miti nama wanta ishii barbaachisu wanta ishii feessu gochuudhaaf mirga qabdi.
Gargaarta warri gargaarame gargaaranii jiru gargaartanii jirtu. Warri gargaare immoo rabbiin isaan haa gargaaru. Waaqayyoon isaan haa gargaaru. Micayyoon tun kolfitee ani garuu akkanatti fakkaatutti warroonni gargaare sun akkanatti micayyoo tanatti jechoota hin taane ishiitti akkana jechaan jiran na fakkaatan. Warrootan gargaarretu gammachuu ishii jibbe malee warroonni micayyoo tana gargaaran ishiin irraa akkana kolfitee gammaddee bakka uffattee bareeddee guddattee yoo arganitti gammadu malee ittiin gaddan jedhee yaadaan. Warroonni immoo jala deemee yoo ishiin laayivii seentee kolfitee taphattee sirbitu jechoota hin taane koomantii barreessanii fi dhugaa rabbi wannan taane jechaanii ishiin garuu masmaan qabdu. Baay'eetti gammadee baay'ee na gammachiiste dhugaa rabbi. Dubartii cimtuudha. Waaqayyoon amma dhuma bakkee gaariin ishee haa ga'u. Bakkee gaariin ishee haa ga'u. Maaliif nama gargaara jirti ofii dhiiste. Nama gargaara jirti amma. Amma of dhiiste namaa ta'aa jirti jechuudha. Namni ishii ta'e ishiin immoo namaa ta'aa jirti. Namni keenya osoo yeroo gammachuus yeroo gaddaas wal cinaa dhaabbannee wal gargaarree yeroo nu kolfinee taphan wajjin nama isa wajjiniin kolfinee taphannee gammachuu isaatti gammanneetini silaa eessa jirra. Yeroo nu gammannee nutti inaaffaa namatti olitti inaaffaa yeroo nu gaddine immoo walii bu'aa maani kun bu'aan maalinni kan jedhu tokko gaafii natti ta'e jechuudha dhugaa rabbii. Maaliif namni keenya yeroo gaddaa bicha wal cinaa dhaabbannaa nuti yeroo gammachuus gadda san keessa darbinee rakkina san keessa darbinee bakkee gaarii geenye kolfinee taphannee namaan qixxaannee deemne walitti inaafuu osoo hin taane waliif gammaduutu bareeda. Dhalli nyaanni jireenya gabaabduu tana keessatti gammachuun nama nu haa gammachiisu walii gammannee osoo jiraannee sila dhugaa rabbii biitti teenya eessa jirti. Akka biyya ormaa kan wal jaallannee walii gammannee wal gargaaranii wal cinaa dhaabbatanii yeroo rakkinaa yeroo gaddaa yeroo gammachuu wal cinaa dhaabbatanii wal gargaaraniiti. Biyya ormaa kana fakkeenya godhatanii osoo keenyas akkas ta'e eessa jirti. Keenya guddinatti walitti naaffaa gammachuu keenyatti walitti naaffaa akkanatti dhugaa gaarii miti. Garuu waaqayyoon waan hundumaayyuu nuuf haa laaffisu. Maaliif namni tokko qormaata argee kan jireenya keessatti qormaata argee hin jira jedhee yaadu. Namni haabtaame qabeenya qabu qormaata malee bootaa gaarii hin qabu. Maaliif dhalli namni nama ta'e qoramuun kennaa rabbii osoo hin taane namni jedhu jiraa miti hin qorama. Qormaata san keessaa immoo hin baama. Jabaattee guddina namaatti gammadaa yoo ati jabaattee gammachuun namaa yoo si gammachiise guddina namaa yoo si gammachiise waaqayyoon si gargaara rabbiin si gargaaree bootaa gaarii si ga'a. Yoommoo guddina namaa isaatti inaafne yoommoo gammachuu namaa isaatti inaafne bakkuma namni ga'u sanuun ga'u namni sun dhugaa rabbi. Maaliif gammachuun namaa guddina namaa nu haa gammachiisu waliif gammannee wal gargaaranii wanta jiraan. Miidiyaa kanarratti osoo wal gargaarree eessa jirra sila. Garuu namni keenya bakkee akkasitti hin argamu. Bakkee arrabaa, bakkee wanta jechoota laphee nama cabsu, jechoota gadi nama hambisu, jechoota hin taane wal arrabsuu malee namni keenya Habashaan hin faayidu dhugaa rabbi. Yimkiin parsantii 100 keessaa muraasa gimmaasha osoo hin taane ruubii kan oliif gammadee guddina oliitiif oliif gargaaru jechuudha. Kun garuu arrabaaf ati uffattu arraba ati gammaddu ati sirbitu ati kolfitu gammada arraba bakka walitti oliif gammanne eessa jirraa silaa kan jedhu tokko gaafa nuti dhugaa rabbi maaliif nan argaa jechuun jira. Amma namni tokko osoo lubbuun jiru miidiyaa isaa tokko naa guddisaa jedhee gizee kadhatu san namni tokko san laaluun hidheetuma bira darba. Garuu gurbaan sun yookaan intalli sun gaafa duute yookaan fooloosaa yookaan sabskiraabisaa guddateetti mee guddaa guddistu moo jiraa walii odoo jiraaf waliif naanee bareeda erga du'anii hidhii waliif tuxuun faayidaan qabu. Dhugaa rabbi akka kootti jechuudha akka yaada kootti kun. Maaliif wanta natti dhagahame wanta mul'achaa jiru wanta fokkisu jechuudha. Namni keenya wanta waliif raawwachaa jiru wanta waliif jechaa jiru wanta fokkisu wanta waliif hin taane
wanta lammii tokkoof waliin madaalle jechuudha. Sinin jedha oduu sinitti hin baay'isu. Waa'ee fi waa'ee intala tanaati irratti waa'ee jechoota ishiin jedhame waa'ee ishiitti hinaaffana malee kuni intini miti. Gorsas miti mucayyoo tana karaatti deebisuufi miti. Mucayyoon tun hubbeettama. Qormaata keessa dabarteeti as geesse hin beetti. Karaa daandii ishii oofuun beetti amma. Maaliif namni daandii karaa hattaan ittiin deemu. Mudannoo ishii duraa mudate sanii irraa kaasete ishiin amma karaa sirrii deemaa jirti. Waaqayyoon immoo ishii gargaaree nama bakkee gaarii ishiidhaaf jechuudha. Isiniin jedha hordoftoota kee oduu isinitti dheeressu maaliif wanta natti dhagahamedha. Isiniin jedha warroonni viidiyoo kee afaaraa taatan subscribe godha. Warroonni kun immoo laayikii koomentii yaada keessaniif naa barreessuun irraa affatina. Isinan jaalladha. Horaa bulaa. Bye bye.